me. Today, if it is what? If it is rainy. Io robe, arrayo di, arrayo robe. Umbrella in the one. Arrayo robe. Umbrella or around you robe. As the you around you robe. Okay. Gaba fageenyan nama fudhatte kan gitte godhan. Fageenyan nama fudhate I will take an umbrella. I will take an umbrella with me today in case it is raining. Yoo roobille umbrella ni fudhadhaa dibaabii inni afaan oromootiin afaan amaaraatiin kan shaanxilaa jedhamu jechuudha ni fudhadhaa yoo roobille asitti hiikaa isaanii kan gabbuu ilaalota tokkoon isaanii the first if it is raining if it is rainy means that will check what the weather that will check 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 the weather and make what a decision about what taking an umbrella based on that based on that excuse me asitti wanni inni ibsu asitti wanni inni ibsu if it is rain kajamu maal ibsa if it is rain kajamu jechuun if it is rain kajamu maal ibsa arraan yoo roobe kajamu kun that he will what he will check what check the weather and make a decision murteessuuf deemudha maal laale weather haala qilleensaa laalee murteessuu deema jechuudha haala qilleensaa laalee murteeffatee san booda fudhachuudhaaf deema maal shaanxalaa yookaan dibaabee fudhachuudhaaf eenyu irratti hundaa'a jechuudha based on what based on what based on that what that weather based on that weather that weather adda weather isa laalee haala qilleensaa isa laalee fudhataa jechuudha maal umbrella isaa yookaan afaan oromootiin dibaabee yookaan amaaraatiin shaanxilaa isa jedhamu kana fudhatee dhaaf murteeffata jechuudha isa lammaffaa gaafa dhufnu the second one in case it's raining kajaa'uun it's raining kajaa'uun this means that you probably won't will not what won't jechuun won't means will not jechuun yeroo gabaabii barreeffamu akkanatti you will not what bother checking the weather and the weather and the weather and the what weather and the weather and the and will just take what an umbrella anyway bakka inni dantaraan qabu jechuudha dhimma ittiin qabu maaliif roobuu haa baate inni kanaaf hin rakkatu yaa haroo haadhoo baatu bakka carraa haroo baatu inni haadha dantaa qabu maali inni fudhataa jechuudha maal isaa just take what an umbrella ni fudhata maaliif kana dantaa qaba jechuudha inni beekaa guutummaatti karaa fedheen nu fudhataa akka jiru kana jechuudha okay in the second case whether or not you take an umbrella okay asitti maal jaa in the second kana keessatti yoo fedhe roobuu baate umbrella hin fudhatta it is not actual depending on the weather kun amma dhugaa maal irratti hin hundaa'u jechuudha dhugaa haala qilleensaa irratti hin hundaa'u when we use in case in English in case what in
English in case with a following clause means something like to guard against, as guard against the possibility that it is doesn't not mean if, and it should be if it should be in case. Some other examples. Some other examples, Maja. I will take. I will take. I will take what? I will take. I will. I will take lunch with me in case they don't prove the one. In case they don't prove the one. Ani ni furada mal agana ni furada ya man agana ni furada in case they don't prove the one. Tokolle yo isan kambasin tele ni furada ya. Okay, furada gini. You should take some cash in case you need to buy something. Akamnya, you should take some cash in case you what? You need to buy something. Akamnya asiti, ati maal laga fudhachuu qabda? Cash maal laga fudhachuu qabda? Maalifi? Maaliif you need to buy something yoo waa bituu barbaadde. Maal laga fudhachuu qabdaadha. It's advice, gorsa amma. Okay. I always carry a granary bar with me just in case I get hungry. And yeroo hunda waan itti nyaannu keessa naa jiru fudhadheetiin deemaadha. In case maali jecha